Donga nama si bilbilee argattee jechuudha. Kalee ganama kalecha sa'aatii afuritti dhuftee fuute kalee akka sa'aatii afuritti. Hai akkam jirtanii hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu nagaa keessanii isiniin jedha akkam jirtanii iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan sabskraayibii laayikii sheer gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Ammas immoo piraankii biraatiin deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Kanaaf saamuna darbee waan isaan naan jechaa turan ageechanii turtanii jechuudha warroonni piraankii irratti hojjedhe. Arras immoo nama biraa irratti piraankii hojjedhaa jechuudha. Irratti miskoola godhee naan deebisnee sagalee na argite jechuudha. Kanaaf chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taatan sabskraayibii gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Ammas ittiin dheeressu jechuudha. Asumaan gara piraankichatti ceenaa jechuudha. Kanaaf waliin turra. Hello. Oyyaasi akkam nagaree? Akkam jirtaa burtee? Jira dhugaa akkamaati? Jira galataa qoymaa sagalee fayyaa miti moo? Fayyaadha dhugaa maali? Beef sagaleen kee akka nama dhukkubuu natti fakkaata. Nan dhukkubuu fayyaa kee jira dhugaa. Hojiirran jira jettee si jeeqe kaa? Rakkoon qabu dhufanii na biraan geenye warri sa'aatii muraasa tafe hundaa dhiyeechee tarabbiisa irratti garuu. Sirta kaa burtuu akkam nagaa? Barri ni jina sirratti gadeerumaan deema malee jechuufta. Ishee. Akkami hojii maal fakkaata? Maali? Bareedduu takka dhugaa waan jettuuti jajjabaattamee akkami dhugaa rabbiin. Ani maalan taateeti burtuu an du'eetti goree malee an jiru maal ta'a bishaaniin midhaan jiru. Taan jiru irra rakkachaa jira dhugaa rabbi kan du'e wayya dhugaa akkaataa zizee ammaa wajjin dhugaa baay'ee nama canqaaleetta waan akkanaa. Maal goona ree burtoota waaqaati waan ta'eef hooma gochuu hin dandeenyu. Waan kun eegisatu beeka malee waan aldeemu tokko doo ta'ee ofii lafaan dhuftee akka barbaadde taatee hin deemu taatee maa wanta akkashiisinu buubeettaa. Waan hin deebine tokkoof immoo miidhaa yoo ofirraan geeche homaa faayidaa tokko siif hin qabu. Dhugaadha. Nama gochuu hin danda'ani. Maali nagamaaf na barbaadde siyyee? Nagumaaf asi barbaade burtuu haajuma xiqqoo takka waa xiqqoo wayii dhiphadhee rakkadhee tana waa sitti maxxafananii muufummaa tanaa laatte. Waan danda'amu tokko garuu nama walii laanna kaasiyee. Numa danda'amas garuu kayyoo hin danda'amnu humna keetii ol ta'uu danda'e malee. Daa tokko jiruutti jirra kennu dhugaa rabbii baay'ee seeqni nama dabbara wajjin dhugaa waan nutti galee dhalateeyyuu. Maal godhan burtuu akka waaqayyoo fideetti nurraa kaasu. Liisa ta'ee kayyoo liisaati. Haasaa asitti dheeresse kaa. Waasi gaafadhaa kanani burtuu. Biyyan galuu edda beektaa? Biyyan galaa kanani qidaame biyya gala. Baay'inni qidaameef taa'ee moo? Inshaalatu waaqayyo nagaa si galchu dhugaa asitti bareedduuti yaa rabbii jedheetu waaqayyo nagaa si galchu dhugaa. Amiin. Innaa biyyan gala dheetananii ni tiraanis walloolee tikkeetti naamurennaan hin muruu kontiraata fixannee naan jettee ishiidhaanis walloolee toonii gaaddanyoota koo biraan jiraa jechuudha amma. Achi baatee. Banni uffata taasisu. Amma Orofaan jira amma tikkeetti ishiin naamuru jennaan paaspoortii kiyya hundumaa shuma bira jira waan ta'eef biyyatti bilbilee toonii ijoolleen beeku jechuudha. Tikkeetti muranii biyyaanaa ergan. Baay'ee. Amma tikkeetti seetii teekamu. Tikkeetti naa dhufee maallaqa jechuudha ijoolleen maallaqa ammattee jamnanaan jedhanii yoo maallaqa sannaa kaffalte jedheen gaafa biyyatti gale immoo baasessi erga maaliif akkaawuntii kiyya cufsiiseen dhufe beekta'anii 70,000 naa muranii tikkeetti jechuudha. Ani qidaame yoo sanbata yoon ga'e hojja duree baasessi kennaa jechuudha birrii kee. Ani kaleechaan erge kan karoorri biyya ammoo intaluu beetaa safatti hidhamee taani beetaa sabni hidhamnaan kaleechaan erge dhugaa. Wayne hin qabdu jechuudhaatis. Beetaa sabni
ቤተሰብ ሙሉ ሄዳትን ከኔ ጀረረብ ሄደት የዞኑ እርግቶ መለናት ዲሴካሌች ፉደ እርግ ዳም ተኮ ባርት ዳም ተያዩ ኩባ ጀርቴ ይሰስራ ሄዳኒ ዲፍኔ ሄዳትና ከወረሸኔ ጀነ ሄዳትን ነካኝ ጀታኒ ዲፍኔ ዳም ጀረቴ ዲሰታን ካሌቻ እርግካ ቢያሞ ይወና ፈተኮ ነምን ሲከን እንጅሩባ ani beektaa biyyaa hunan qaba akaawuntii kootirraa nan qaba dhabee osoo hin taane akaawuntiin kiyya cufaadha ana malee na bubaasuu danda'u ani immoo maallaqa jineetii biratti gatee bahee isa siin kennu naan jettee bakka ani cicii kanarra maatima kootitti hangala jedhee murteessee ofii kootii fi dhiphadheen jira waan ta'eef. Wayyo oduun kalecha mukanatti beekee gadda edeni kaan kalecha dhuftee fuudhee dawwalee fi kalecha dhufanii fuudhanii kalechatti kenne har'aayyuu achi ga'ee ta'ee naaf hin dhumne meseejiin beekni waan isaa ergeen jira kaanii dhugaa rabbi wayne afaffaa malee ta'e dhugaa. Isaafan ani beekta siin barbaada siin jedhe hojii keetirraa siin malee. Ana rakkoon qabu iddoo jiraate dhugaa rabbiin waan akkasiiti wanta akkasiiti yoo dhugaa beektasamni lamnaan itti dhiisee ergaan yommuu duraantis qorqorroo minaan bitee manatti dabaladhee achumaan itti dhiisee immoo yoo kalecha ergaan naasitti hafeessi anjee darbee jechuudha. Meeshii bakka rakkoon qabu. Eenyutu qaba deebiin namni qabu hin jiru eenyurraa si erganii eenyutu qaba namni qabu namni akka qabu hin jiru ana bira garuu ana beeku dhugaa. Wayyo asiti ya badee rabbii dheedhee dhugaa oduun kinaan arbatii dhugaa waaqa jiraata. Ni bakka burtee. Wal jala dabalee dhugaa. Qanii malee sitti dhufee jechuudha. Oduu kalecha ta'e immoo beektaa si ergee silaa dhugaa. Ani kalecha akkuma 50 silaa alaal akkuma 50 ergee. Kuma 30 ilaaladha ture beektaa oduun argadde. Wayne katoosa darbe faarufaan kaleechaan itti kenne kalecha ergamee koomanas gudaasiitii yabareettuutii dhugaa rabbi. Yaa bakka dhiisee burtee wal jala dabarre waan ta'eef galatoomii dhugaa oduu qabaattee buni manaa kennitaa rabdeeti malee. Rabbi kennu dhugaa rabbi maamii haadha jechuun garuu nama cinqee arge cinqee isaanii dhugaa rabbiin oduun harkaa qabaadde numas erge rabbiin beektasamni dhameenyaan itti dhiisee ergee keessabaan waan baasan ta'ee ijoolleen kun silaa aadaa deeggalan ijoollee dhiyeechaa jedhanii beektasaba muduu hidhaatti na jalaa naqanii. Isumarree abbaa manaatirree hanqeetti gatee dhufee daa'imatti gatee dhufee sirriidhaan. Waaqayyoon nagaan si haa baasu haa dhufu isaantu si caalaa waan ta'eef. Odoo maalum taphata oduu lafaa oduun erguu baadde immoo isaan rakkoon qaban akkasii amma guyyaa kana muraasatti jechuudha silaa immoo ani silaa si ergee hoggaa galteen ergitaa. Ani guyyuma lama beekta sanbatuma bichaa lafa oolee hojjaa jiru si laadhaan birrii kee jechuudha osoo argattee bakka hin taane kaa carraadha waan ta'eef. Carraa ta'e kan mul'uu wal jala darbee badi biyyeenaa dhugaa rabbi. Wala amaaf biyya kodhiisi bakka dhugaa bultuu kan qabaanne maa dirqama qabdaa? Wayyo dhugaa rabbiin garuu achi gubbatti anarraa dhabdee baay'ee natti ulfaata dhugaa waaqa jiraata rabbii dheetu fiduu asin deebisanii maalan godharee lafa duubatti mul'atanii wali. Bakka dhiisi bultuuti jedhu. Odoo amma irra ta'u kun kan aanaan dubbatame kun kaleetti dubbatamee raate baay'ee aariifii ture. Kalee sa'aatii 4tti bakka akka asiitti an dhuftee hootu. Odoon ganama si bilbilee argattee jechuudha. Kalee ganama kaleecha sa'aatii 4tti dhuftee fuute kalee akka asiitti sa'aatii 4tti jechuudha. Otoon kalee ganama odoonaa bilbiltee raatte bakka afaffaa wal argaa qaban. Carraadha bakka dhiisi uumamni. Natu duuba. Akkasii kaasii bareeduuti afaan nagaa ta'ee waaqayyoo nagaa si agarchuu erga kutanii garuu guyyaa kana uffasii eeggachuu danda'anii maali yaagiftii kee kana hunda wajjin xaarte akkamitti seexana sitti taate ishiin bara rakkina wajjin hin dhugaa namni biyya ormaanuma ormaati. Dhugaadha burtuuti galatoomii fayyaa ta'e jiraadhu ani niitidhaanis waliin lollee birrii sirra kannee firaan keessi gochaa jira ishee.
Dhugaa rabbiitti. Beektaa biraanki si gochaa jira. Anan siifutti nimi siifu irrattis nan hojjedha. Afanan ijoollee baay'ee irratti nan hojjedhe. Hundi isaaniitu kan na didan jiru dhugaa rabbii. Maashaallah. Waasii nan qaba jechuudha. Odoon waa tokko ta'es waasii naa taatanii. Kanaaf ani biraankis hojjechaa jira burtuu dhiifama ishii. Yaa maara miti yaa maara waan dhuguma galtaa kaleetti deeggaruu rabbi biitasa wannaa laa hidhamee rabbi jedheeti dhugaa waaqa jiraata. Aanan daa'imatti gatee dhufee qabeenya mulutti gatee dhufee ayyaana qaamee kophaa oolte daa'imti yaa rabbi qaamee dura qabamee hidhameen. Wayii waaqayyoon nagaas yaa baasu burtuuti yaa dhugaa rabbii. Waaqayyo isaa waliin yaa jiraatu mucaa keessa Oduu kan inni nama naamnis deemooyyuu dhugaa bakka argatte mutee ban ogummaati naa bilbiltuu si dhukkubaa naan jetti malee na rifadhe si maalumam na barbaadde babbadee maaltu dhalate mooyyuu hin jedhe dhugaa waaqa jiraata. Naan bilbiltu. Silaa naan bilbiltu jetteeti. Laa naan bilbiltuu doon ta'een waan asi barbaade fanqamaa waan xiqqoodhaaf jennaan. Kanaafan. Bakka ani piraankisi gochaa jira burtuu. Yuutuubiin kiyya korofaalii kiyya jala jira. Achi jala yoo galtee argachuu dandeecha. Kanaaf siifu irrattis nan hojjedha waan ta'eef siifutti hin himin. Hin dubbaddu dhugaa rabbii. Ittiin dubbatiin tooni ishiin waan ishiin naan jettu nan ishii baasisaa jechuudha. Ati garuu ittiin dubbatiin rabbii jedhii tooni siifutti hin himin. Piraankina bootettee ittiin himin yoo viidiyoo kana yoo gadhoolu amman gadhiisa waan ta'eef galgala liinkisaa korofaalii kee jala galtee argatta. Badaa sinaa soobnee maashaallah dhugaa rabbii. Jiraadhu kabajamtooti yaa fayyaa naati. Dhugaa rabbii odoon harkaa qabaadde dhugaa rabbii wanni rabbisa bakka bakkuma waanuma fuudhu na wallaalchiste dhugaa wanna fuudhu doon jiraatu ta'e silaa na fuudhee sii kenna dhugaa wannuma fuudhuun na. Biraankis hojjechaa jira kaa burtuu sobaa biraankin bee ani rakkadheeti miti dhugaa waaqayyoonus nan dhagayini ani namiinus walilollee birris hin rakkanne yaaduma yuutuubii silan qabuufan biraankisi godhee irratti gadhiisa fanani malee. Ishi bakka burtuu dhiifama hojiirra si jeeqe garuu burtuutti siifuutti hin dubbatin ishee amman irratti bilbila ullaan irra yoo galte. Ani dubbaddu wanta kasheetan dubbaddu dhugaa namoo ciyyattan deebi'aa yoo dubbaddu ani dubbaddu yaadayu. Ishiin waan ishiin haasofte galgala liinkii jala galtee toonii ilaalta nan gadhiisa. Kanaaf ishis waan ishiin jettu nan ishee haasofsiisa. Ishee bakka ishee sitti tola rabbis wajjinaa ta'e ishee bareedduutu. Ishee bakka si burtuuti yaa fayyaa ta'e. Ishee damma. Kanaaf hordoftoota kiyya waan ishiin jette dhageessanii maashaallah hundi isaaniitu osoo qabaatanii numa naa kennanii jechuudha. Hin qabnu jedhanii kakatanii birrii ergineerra kun ergineerra jedha kun bajaajii binneerra jedha kun namaaf liqeensa naa kennuu dida jedha maashaallah iciitii numan baasisa. Amma immoo takka bichaan naafee jechuudha takkittii sanis amman ishii baasisaa jechuudha ishee irratti bilbila waggaa olaanii irra gala. Amma piraankii biraatti walitti deebinutti nagaa naa turaasiniin jedha warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taata sabiskiraabii gochuu hin irraanfatinaa. Haga piraankii biraatti walitti deebinutti nagaa.